akkasi laalee garuu nama 60 takkaatu laalee garuu namni share godhe nama lama qofaa jechuudha. Namni nama qofa yoo share godhe argamuu hin danda'u mucaan. Yoo du'e nama kuma 60 meeqa keessaa moo galatoomi mo'eeko mo'ee laaf ooroo nama kuma 60 gisee namni waan takka yoon arkitee baraati bar nama amata sadii guutuu laaligaame. Nama social media jalaa dubbatu dhaban ammas nama waan kana irratti jalaa dubbatee post godhaniif dhaban. Akka tasaa namni na bira finnaan anni beeyta garaa fi garaa laafaadha. Akkas dubbii wanta kanatti manarra bulchuu oolchuun beeku. Ogguma saniin gabbee viidiyoo hojjedheef garuu namni share hin goone maal hin godhare. guys makiin kun firan qabdu moo dhuguma makuu ye dhibbuma shan namasii kan nun qabdu atillee na adabuudhaaf mee dhibbuma shan argadhu na adabime mucaan suuda rabiyaan akka jedhee balee jedhaa jiru mucaan tiktaakii kana irratti jira jechuudha. Ani yoo dandees tiktaakii kana irratti illee jalaguun hin danda'a garuu yoo namni hin laalleen bar tiktaakii kana irratti dalagaa garuu namni laalee jira. Simootu hin jiruusa? Jaarraa kan galatooma dhugaa rabbi. Kun waggaa sadii dura ijoollee dhugaa rabbi rabbimtee haa mul'isu malee Suuda Arabiyaa deemuuf waggaa sadii dura bahee hanga yoonaa bakki inni jiru beekamu maatiin yookiin du'ee jedhanii obsanii hin teenye jira jedhanii hin teenye hedduu nama gaddisiisa wanta akkanaa ayyarlaay aawaa irratti hafan jechuudha. Du'ee jedhanii garaa kutatanii mucaa keenya awwaallee jirra jedhanii ta'e yookiin jira jedhee dawwalee fi maatiitti himne hedduu nama gaddisiisa. Obboleessa keenya yoo jiraatte akka carraa Yamanii keessa faagaa jirta ta'e lakkoofsa maatii dhabde ta'e si barbaadaa jiru. Video hojjedhuutii jira maatii kan koo akkana akkanadhaati lakkoofsa jira si barbaadna. Nu dhaga'uu danda'a tarii gurbaan kun. Kanaaf isin Abbaa Sassan yoo jiraatte yookiin immoo Abbaa Sassan dhalata Arsii godina eessa gaanatti mi'aareefu gada baasaasaa yoo jiraatte. mucaan hin shaarjaa keessa jira jetti bari mucaan tokko ammoo jala deemte Oromoon hayyuudha. Abbaan kee ummaan tante ayyoon tante tasi dhalte akka malee rakkataa jirti waan ta'eef yoo jiraatte please nu qunnamaan yoo isinis agartan nu qunnamsiisaa. Mucaan hin duune. Shaarjaa jira meelaal irra deebi Suudii deeme moo Dubaayin deemuu jedheeti gurbaan kun shaarjaa jira jedhaati shaarjaan immoo Dubaay miti. Yoo jiraate akka nu qunnamu godhaa please gammachuu haadhaati yoo jiraates lubbuudhaan namni jiraatee amata sadii guutuu haadhan dubbisne akkam jechuu. Amma ni beektaa jedhaaranii walgaa waa'imee nuufa barreessisu yoo dhuguma nama dhugaa taateef. Qoosaa jirta moo Oromoonni hayyuudha kan jettu kun maaloo qoosaan qoosin lubbuurra jirra. Wanta kun waan qoosaati miti. Maaloo qoosinaa. Footoo isaa fidi baagiraawundii goonaa maki. Yoo xiqqoo asirratti arganii hojiinan beekan ijoolleen. Sumayyaa galatoo. Muheekoo thank you. Baagiraawundii godhi suuraa. Abbaas Hasan obboleessa koo hin barbaadamtaa yoo lubbuun jiraatte maatii kee dubbisi. Maatii kee dubbisi. Muhee fooloo sii godheen jira qaalli nama. Boonii emmi Wallaggaa. Floor. Fooloo godha. Okay. Makki godhime gurbaa ijoollee wallaa'ee beekuu dandeessaa. Taappii kuma 100 mucaa kan. Yoo mucaan isa kan warri beektan. Isa? Sorry bilbilaan asine koo isinin garsaa kun isaa daa'imaati. Kuni kun isaa daa'imaati maaliif akkanatti dhufee? Antanii irra godhe baagiraawundii irra godheeti. Okay. Kan dhaabbatu irra godhe ofii kaameeraa achi garagalcheeti. Ofii kaameeraa duddubbata achi garagalchi kaameeraan tini isaa achi garagalchi.
Ay, wallahi ani waggaashan osoo hin dubbifne. Kuno ammalal abdiyyee jaalalaa kan jedhu kun garuu maatiin kan kee lubbuu jiru abdiyyee waggaashan etu maatiin dubbisin jedha. Gara maaliitis ni danda'e maatii waggaashan irraa otun dubbisin amma kan turtan jedhaa jedha. Wallahi garaa jabaattu dhugaa dubbachuuf uummanni akkana. Ammaatii kiyya yoon hin dubbisin guyyaa sadii afur ture dhugaa rabbi hedduu tokko nan rirrifachiisa. Isa jarrina yaada nu jaala ofii kiyyaallee jechuudha. Guyyaa sadiin turuwan. Maaloo maatii keessan harmeen keessan birrii isin ergitanuuf yookiin utuun taane sagalee keessan feeti dawwalaa fi dubbisaa. Callistanii irraa fagaattanii taa'ina. Anuyyuu maatii kan koona jalaa badee. Mee gabba ishii. Eqoyme nama baay'eetu rakkoo isaa himataa jira. Hilwaa abiyyee gabba viidiyoo hojjedhuutii lakkoofsa maatii keetii siif fuuna dhugaa rabbi. Eessarraa akka ta'e amma barbaade siif ichisiisuu dandeenya. Koomintii boo'ichaa dhiisaa. Staff ta'u jira kun olaan. Abduu si amma hojjetee. Gurbaa kana warri beektan gurbaa kanatu badee barbaadamaa jira. Maaloo gurbaa kana. Abbaas Hassan jedhama. Dhalataa Arsii. Godina aanaa Hasaasaa Gadabaati. Gadaba isaa keessa gurbaa kana warri beektan. Kunoo tokko maal jedha arbeetaa waggaa shan maatii bilbiluu dinnaan du'ee jedhanii sadaqaan irraa baasanii ani immoo dheengadda bilbileef jedha tokko. Kakatee. Safaadhaa dhiisa. Haadhaaf abbaatu barbaadaa jira. Haadhaatu booyaa jira. Haadhaatu garaa hidhatee ciniinnatee boo'u jira. Kuni safaadhaa miti yoo jiraate nutti hima. Yoo hin jiraanne immoo waan akkanaa dhiisa. Wallahi warri koomentii kanaatiin xiyyeeffata dhiisa. Guys, ni beeytanii gurbaa kana. Gurbaa kana hin beekna argineerra Suudi Arabiyaadha moo eessa mamaki otoo eessa deemu moo bade moo Dubaay deeme bade. Osoo Suudi Arabiyaa deemu du'ee astaghfirullah bade. Rabbi fayyisu ummanni hin dhukkubsanne hin badee barbaadamaa jira yoo beektan yookiin Suudi Arabiyaa keessatti argitan nuu himaa jedhaa jirra. Maal taatan? Gurbaan kun Dubaayin jira. Namni baay'een Dubaayin sharjaa jira jedhaan asii tarii Dubaay dhaqee laata gaafa biyyaa bahu. Meeqoo hin gaafanna? Nu qunnamsiisaa jirree nambara fijanii kan naaf keessaan yoo jiraate nu qunnamsiisaa please. Kottaa warri ni jira eegtan sun na bira kottaa mana kana kottaa mee. Assalamu alaikum amaya Mustafa yo hireen waamte been lakkoofsa kee ergi lakkoofsa kan koo qabaddaa warri lakkoofsa barbaadan keessaan makii anaa argitan jechuun makii argitanii qabaddaa lakkoofsa kun abbaasiin kanaa duwwaa 11 barreessaa lakkoofsaa jalatti duwwaa 11 duwwaa 20dha duwwaa 20 11 ammas 11 56 28 93 qabadda lakkoofsa abduseeti waasaapii telegiraama iimoon hundinuu kana na qunnamaati gurbaadhaan wal qunnamsiisa an lakkoofsa makiis immoo achirraan isin erguu danda'a warri makiinis wal qunnamsiisuu feetan duwwaa 20 yeroo lama 56 28 93 lakkoofsa kooti qabattaniitu galatooma telegiraama iimoo waasaapii waa hundaayyuu isaaniin fayyadamuu jira. Achirratti wal qunnamsiisaa maatiidhaan wal arguu qaba yoo dhuguma beektu ta'e gurbaa kana. Okay, dhugaa ta'uu danda'a yookaan taanaan oomaan irraan Dubaay deeme ta'aa jedhaan ijoolleen baay'een kunoo. Duwwaa 20 11 56 28 93 yes. Qabattaniitu galatoomaa warri barreessaa fi jirtan uummata kana kalaas dhiisa. Kana booda lakko. Sanuu viidiyoo kana share godhaati. Viidiyoon as jalatti hojjetanii jira share godhaati. Addunyaa baxabbaxa mucaa Oromoo kana dafnee baasnaan. Oromoon ayyuudha kan jettu kun fooloon si ol galchuu danda'a nama 600 qabdi. Shaarjaa jira jettee erga silaati nan beekaadhaan. Irra deddeebiidhaan jetti. Dhugaa ta'ee soba ta'een barree garuu waan beektu natti fakkaata. Kakadhu mee Oromoon ayyuudha. Kakadhu natti. Mee wallaahi dhugaadha jedhi safaaxaa osoo hin taane. Yoo dhugaa ta'e. Oomaan irraa as dhufee. Dandee. Bakka gurbaan lubbuun jira dawwaluudhuma dhiise malee maatiidhaaf. Mee yoo jiraate gaalumee gaa haa onni jennu mee yoo jiraate rabbi jedhaati.
ni jira maqaa isaa hin gaafanne malee ni jira jedhaa jirti dhugaa rabbi uummanni baay'een gastii argate. Nuti amma maqaa isaas biratti hin himne maqaan isaa hin jiru namni maqaa jijjiirra danda'a biyyaayis bee garuu gaafadhume. Mee warri beektan ijoolleen Yaman Omaan deemuu achiin Dubaay deemuu ani waan akkasitti deemee tureef. Okay. Mee qoy dhibee tokko irratti baneetan hin galchee yaadirraa fuudhee eessatti akka argan irraa baree deebinee si erga. Okay, ayyee na birallee haa dhufanitti cufadhu ishee. Mee kottu ergadhu Oromoon hayyuudha kottu. Rabbiin jiraachisu namni tokko akka lubbuudhaan jiraatu lubbuu nama tokko barbaadanii maatiidhaan wal qunnamsiisuun bara sawaaba guddaadha dhugaa dubbachuudhaaf. Rabbiin argamsiisudha. Fooloo godha. Intalii taaptaappii godha nama baay'een dhaga'ee gurbaan kun argamee dhufe nu galateeffachuu danda'a. Yaa Rabbi jiraachisi. Warri waan kanarraa warri waa'ee kanaa quba qabdan. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سيفا قالتهم. ومن تما كيرو بسارة بيت ما يدنا قال كتما في متصل سيبر جتنا كاترا كساندو بسال لير كانديد ورا هايوتن. أودر كسيمه. نقلتي ارجع دبي أركيسان جرا كنو كنتو سيري. نراك بيكونو كتير أرومونا يدسيني كنتو. Namoonni baay'een qoosa leebee tanamni keenya namaaf hirrifatu dhugatti. Lubbuu namaatiin qoosonni koo barre nama taate akkamitti lubbuu keetti qoofte. Roozii teessoo roozii jee. Kottuu seeni kaa narraan qabu bari alan itti arge hin qabu kunoo. Harkaa itti argaan jiraan. Oromayyuu hayyoo seen adimee kootu seen. Doktora Lubbuu sodaatiin. namaatiin gurbaan haati boosee barbaadaa jirti dhugaa dubbachuudhaaf. Sirriidha wallahi maa akkamis boonne haati fi. Waggaa sadi fayyaadha bar. Wayi gudoo. Ana akka dhiyattu kana wallahi dhugatti torbee yoo ga'e bakka guddadhe torbee tokko. Hin danda'u. Salaamu alaikum. Waan kana warri beektan maalo seenaati yaada keessan kan nan beeka warri jenna qofitti. Assalamu alaikum. Warri ergataa jirtan hundi keessa waan kana irraa quba qabdu moo gastuma ergataa jirtanii? Dr. Abduse waan kanarraa yaada qabaachisuus ta'in nama waggaa 11 fira kiyya guutuu dubbiseen beeku biyya Liibiyaa keessa jiraadha. Waggaa 11 jira jechuudha. Waggaa 11 fira kiyya takkaan dubbisne. Lakkoofsi jalaa badee maal ta'e? Lakkoofsi na jalaa badee warri kiyyas yeroo san haala hongee irraa bakka sanii buqqa'anii argachuu hin dandeenye jedhanii waggaa 11 fira kooti wal nagarree. Amma wal qunnamuu ni barbaada maali gati? Amma maatii keetii wal qunnamuu barbaada? Yaa irraanfadhe iyyuu maatii kiyya iyyuu irraanfadhee jira. Quba iyyuu hin qabu jechuu barbaadatu waggaa 11 guutuu dubbiseen beeku isaanis nan beekan jiraan jedhu. Okay, jarriyoon nabar miidiyaa irratti bahanii si barbaadan dhabani malee maatii kan waggaa 11 facaasu tun dawwanii si barbaadan. Muut godhadhaa. Maal muut godhadhaa? Boleh mama. Ada berapa miti maatii kan wal qunnamuu dandeessa? Abuureen jedhu keessaa Aku ada. Kan jauh. Sagalee Egaa. jira. Tahako, good morning my brother from another mother. Kabajamaa fi bakka wayii dhufee bar bakka quraanni qaraamu wayii irra faasanaan jennaanin taawaan rafeera bakkaa jedhu inni ishee bahe silammoo mana quraanaa keessan ture sii jecha quraanan dhaggeeffataa ooles. Dr. Abduse follow na deebisii haala jiruun keessa hojii haasoyna. Okay, viidiyoo si hojjannaatis viidiyoo hojjedhu duwitii godhi nama baay'ee biraan si geenyee akka maatii as argatan hubuna. Harmee kee lubbuun ni jirti? Hunduu ni jiran jedhaa jira. Liibii argeen beeku malee waggaa tokko. Liibii ammaati otuu biyyaaneessaati. Yaa isa kanaas dhaga'u. Biyyaaneessa jirtaati. Ani Liibiyaa jira Liibiyaa. No, ati biyyaan ijoolleessaati. Dhalataa isa dhaloonni keessaa seen jechuu barbaadeeti. Dhaloonni kiyya ijoollee baaleetti. Baale anoo kam mi'aanuun beekaa yoo baale ta'e. Safara keenyatti No, kana waa hundaaf waan Abdusetti waa hundayyuu ni himaa keessaan sii dhufa Abdusee haala jiru hundayyuu si ibsa, okay?
Abduuseen viidiyoolee ni hojjedhaa. Noora koon qabu ijoollee gayya asirratti ana caalaa gurbaa baalee kanatti dhiyaata waan ta'eef mee itti miitii yoo beeke lakkoofsa jaraaf itti kennuu danda'a jechuudhaaf. Yaa namni maatii dha jechuun maatii gargaaruun dirqama waan ta'eef baalee ta'e arsii ta'e bakamoo ta'e namni beektan nama abbaa maatii akkasitti argachuu dandeessa. Maatiin keetan ammootu nabseen isaanii beektan dhawataa arti dhugatti. So kanaafuu maatiin ilmoo isaarraa ijoollee isaarraa ji'a lama yoo ka'e fagaate hedduu cinqama bar. Yaa sirriidha. Namni hin cannaqama. Namni haadha abbaa ammootu dhalatee akkamitti dagatee akkamitti ammootu waggaa kana turalii beektaa gaafiidha. Amma wanti nu gochuu dandeenyu makii biras gurbaa kanatti ni goona. Bana ilaal obboleewwan koo himachuu dide bar gurbaanii waggaa 11 maatii kiyya argeen beeku maatii kiyya waggaa 11 fayyaa dawwalee hin beeku lakkoofsanna jalaa badeen gurbaanii himachuu dide himachuun barbaanne amma kan nuti barbaadaa jirru gurbaa amma makiin suuraa isaa maxxansite lakkoofsa koo isinii kenneen ka'e irra deebi'eenis ni kifaatan. Digdama koodii wajjin lakkoofsa masriina qunnamsiisaa gurbaa maatii haati boohaa jirti duwwaa 20 11 ammas 11 56 28 93 lakkoofsa kooti kun naqunnama. Hayyee maal argatte? No in sobani bo warri as jalatti nan beeka yeroo kun gastii banee fi kottaa seenaa yaadanuu kennaa namni tokko namni waan kana irraa seeroo hin dhabame. Soba wallahi rabbiin garuu yoo jiraate Aboonu kun namatti qootinaa dhugaa rabbi maali yaa jara keenya yoo hin beektan ta'e ilaa amma gurbaan kun sirriitti irra deebi ibsiif mee warra reef dhufaaranu baay'eedha jalaa deebime. Okay, maqaan isaa Abbaa Saassan jedhama. Dhalataa Arsii aanaa Hasaasaati. Hasaasaa gadaba Hasaasaa. Erga badee waggaa 3 ta'ee jira. Daangaa Suudi Arabiyaa irratti badee. Suudii seenuu baatus wanna beektu takka illee hin jiru. Haatiinis hin beektu. Ni jira hin jiru guyyaa takka illee sagalee isaa amata 3 waggaa 3 guutuu dhageessee hin beektu jechuudha. Amma garuu naa barbaadaa yaa ilmaan Oromoo hirriba dhabee ilmooti yaa waggaa 3 guutuu hin dhageenye sagalee isaas hin dhageenye jira jee hin teenye du'ee jee hin hidhanne garaa xiyyaa jette. Saniifuu kunoo nuti immoo akka harmeen teenya waan harmeen teenya keessa jirtu agarree barbaadaa jirra jechuudha. Viidiyoonlee hojjedhee hin jira. Viidiyoon hojjedhe sanarratti nama lama qofaatu sheer godhee jechuudha. Namni rakkoon haadhaa isinii galte haati ilmoo isii waggaa 3 miti guyyaa takkaaf yoo sagalee hin dhageenye akkam akka taatu ni beektan. Namni harmee teessan jaalattan namni harmee teessan akka malee kabajaa qabdaniif viidiyoo kana sheer duwita akka gootan haadhaan isin qabaa jechuu waan biraatiin miti. Viidiyoo kana hojjedhee hin jira. Tiktaakii kana jalatti hojjedhee hin jira. Garuu nama lama qofaatu qoo isinin garsiisa. Qoyna obsa. Nambarallee dubbadhee hin jira jalatti. Dhugaa rabbi najmii koo akkasi goota koo dubbisi harmee kan kee guyyaa guyyaadha. Jarkeekee. Maatii keessan daqiiqaa tokkoof irraan fagaatinaa dhugaa rabbi. Amma laala osoo amma itti himee nama garaa waa dhalee Maashaallah ta'ala maashaallah namni torba amma duwit godhee jira. Namni torban kun immoo namni asirra jirtan nama 340 namni 300 Mee maatii godhaa makka jalaa yoo siin waa'ee gurbaa kanaa hojjetu. ani hojjedhee hin jira. Namni 340 kun ni beeka akka haadha teessan jaalatan. Haadha teessanis akka malee akka yaaddanis ni beeka. Haati maal akka taate akka isinii galtees ni beeka. Saniifuu deemaati mee viidiyoo kana tiktaakii kana jala seenaati waa'ee mucaa kana hundi keessanuu rabbirra harkattani. Namni haadha isaa jaalatu wallahi rabbirra harkata jechuudha. Haadha teessanii akka rabbiin umrii isinii dheeressu hundi keenyaa ni barbaanna miti. Gammachuun haadhaa hundi keenyaa nu gammachiisti miti. Haadha isaa akka gammadduuf mucaan kun yoo jiraates hundi keenya duwit goonee miidiyaa irratti amma namni unkwaan nama amata 3 badee miti nama amata 26 amata 27 amata 13 badeewu miidiyaa irratti wal harkaa jiran yoo agartan EBS irratti namni amata 16 amata 17 amata 20 adda badee hunda walitti fidan hundaatu jira. Miidiyaan alhamdulillah waa hedduu nu barsiisa waan ta'eef isin dhaqaati duwit godhaa
gisee isin du'it gootanii namni hedduu sheer du'it godhe mucaan kun yoo jiraates ni baha yoo du'es ni baha jechuudha. Waa lama keessaa takka ni harkanna. Waa lama keessaa akka takka harkannu immoo sheerii fi du'it keessan barbaannaa jechuudha. Isin nu gargaarta malee bikka takka gahuu hin dandeenyu. Yaa uummata keenya nu gargaaraa please nu waliin ta'a. Kanumaan jechuu barbaada. Haati isaa rakkoon isin keessa jirtu hedduu nama dhukkubsa wallaahi laazim. Wallahi garaa isii hidhattee baqqaa. Ni jiramu ni du'e akka jettee baqqaa nama garaa du'e wallahi garaa nama balleessiti. Oromo otuu isin baddan hin dhumatu yoo warri jiru kun sagalee walii ta'ee barbaadee wal arga waan ta'eef gurbaa kana yoo jiraate yookiin miidiyaa irraa fageeffamee yookiin bakka rakkoo jiraate harmeen isaa jira jecha jedhuun abdiillee horattee waan dandeenyuun gargaarree harmeedhaan wal qunnamsee fudhu garaan jabaatinaati itti barbaada. Warri Suudi Arabiyaa daangaa Suudi Arabiyaa irratti waa itti dhiyeettanu. Ijoollee koomentii irratti qoosaa dhiisaa yeroo namni qubna garaasaa warri beetan dhaqaati makii jala seenaa duut godhaa fi gurbaan argamuu qaba dhugaa rabbi. Ijoollee Yamanitti caatii qoonfartuu fi ijoolleen manfoo galtee maatii hin yaadattu. Ay ummata keenya. Ana akkamitti ummata kanaan walii gallaadha. Akkaasaatti walii galuu rakkanne uummanni si kaadda feekas jedhe waggaa sadii miti waggaa 11. Dhiisaa jiraan kuwasinaati itti barbaada. Koosaa dhiisaati obboleessa keessan kanatti barbaada maatiidhaan wal qunnamsiisaa. Sila caatii Yamanii kana namni qaame maatii yaadatu kan jedhe eenyunni warra akka jettan dhiisaa waan akkasii. Gurbaa shabalaa kana harmeensaa waggaa 20 meeqa hin nyaadhu dhugattee guddifattee irraan geesse gaafa kanatti isin boosee jettu itti qoosuun barbaachisu dhugaa dubbachuudha. Saniifuu yoo argitan nin jira na qunnamaanaan ana qunnamtan yoo argitan mucaan iddoo kamittuu na qunnamuu dandeessan. Yoo nambara kiyya harkattaniin rakkoo miti biidoo hojjedhaati kunuu mucaan harkamee jira. Nambara fooloo isin deebisee nambara kiyya keessaan isin ergaa. Okay, game na tabannume ang kanana dhufu. Akka dhakaan keenya daaku utuu dhakaan keessan daakee hidhaa mudhii keeran taa'ee. Amma nama torbaatu du'it godhe jechuun nama hundaa keenya jira wallahi galatuma warri du'it gootan kun galatuma warra harmee keessan jaalattanii warri amma du'it gootan kun rakkoon harmee waan isinii galeefi galatuma. Sheeka Baale akkam jirtu Sheeka Baale. Sheeka Baale jedhee koomentii la naarrabsa rabbi isaa qajeelchu. Obboleessa koo rabbi isaa qajeelchu. Guys, akka badeen deemnee dhiibeennan deemsisu dargaggeessa koomentii dubbisii okay maqaan isaa Abbaa Sassan jedhama. Maagi Saadaa Galchii qoy meessa jirti. Eenyu galcheetta meessa jirti. Abduu seessatti hin deebi'aa. tole. Mee warri gastii seentanii wanta kanarratti yaada kennachuu barbaadan.